Reefu dhuftee dubbiin jedhe hattuun kara bilbilaatiin akka malee baay'attaa jirti. Adaraa keessan of eeggannoo godhadha. Keessattuu ijoolleen madaamiin keessanii birri keessan gara bilbila keechanii isinii dabarsitu jechuudha. Baankii moobaayilii irratti namni isinii dabarsitu of eeggannoo sirriitti waan kana beekuu qabdu. Samoona darbe miidiyaa irra dhaga'een ture. Anis garuu itti amaneetoo waa dhaggeeffachuun nama fayyada waan ta'eef ani immoo dhaggeeffadhee viidiyoon hojjenne ofii bakka itti amanee wanta kana zim jedhee jechuudha. Inna amma immoo giddi ilaal viidiyoo isin hojjechuun dirqama kan kooti. Na mudatee jira waan ta'eef jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galanni haa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan akkuma duraan baratamee laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa asumarraan illee eelee bareedduu tanaan buna koottaa kaa'ame buna kaawwanna. Mana madaamii keessaa wanti inni jaaladhe yoo jiraate eelee tana jechuudha. Yeroon buna akaa'u baay'ee na gammachiisti. Yeroo hundumaa buna yeroon itti akaa'u dasna jetti jechuudha. Isaa fi tokkos hin jira kan buuphaaf feelu jechuudha. Maashiniin ijoolleen beektanii kanneen lamaan yoo dandeessan bitadhaatii fudhadhaatii galaa jechuudha. Meeshaa arabaa keessaa kanneen lama dhiisee hin galuu jechuudha. Isinis bitadhaa kunniin lamaan nu fayyada. Egaa gara viidiyoo sin fideettan sin dabarsa obboloota koo adaraa keessan waan namni jedhu tokko itti amananii fudhachuun dhugaa nama fayyada. Guyyaa 3 duratti dhaga'een ture. Garuu keessa kiyya jira hin daganneen ture. Inna obboleettiin keenya takka maal naan jette narratti dawwalanii birriin akkaawuntii keetirra jira. Dafiitii akkaawuntii kee haaromsinaan jedhanii. Birriin gara moobaayilii keetiin jira. Dafiitii haaromsinaan jedha jenna waan wallaalee. Achumarraan boqonnaa naa kennuu didanii miisejii amma narratti seesisanii waan wallaalee tanan miisejii isaan naa deebsisan lakkoofsa akkaawuntii keetii ergisii haaromsinaan baankii akkanaati jedhanii baankuma ani maallaqa irratti ergadhuusanii. Anis immoo gisa sanitti wanti naa galeen jiru hojiirran jiras waan ta'eef isaanuma jedhee tanan akkaawuntii baankii itemii lakkoofsa ciitii sanitti himee maallaqa koo hundumaa baankii keechaa baafatanii jettee dubbattee turte. Egaa wanti isa fakkaatu kaa gara koo dhufeera. Ani maallaqa koo an akkaawuntii biyya kanaan qabu siruma jechuudha. Kan waan inni baasu yeroo siimiin ani qabu libaaradha jechuudha. Libaaraan qaba. Guyyaa kaleessaa jechuudha. Ammas hin dawwalama bilbila kana hojii biiziin ture waan ta'eef kaasuu hin dandeenye. Yoo laalu immoo lakkoofsa teeleeti. Deebi'eet immoo ammas nadhiisee ammas hin dawwalama yoo laalu immoo lakkoofsuma biyya kanaati jechuudha. Achumaan jalaa hin kaasee achi yoon kaasu kana ati simii libaaraa qabdaa miti naan jedhan ni qabaan jedheen akkaawuntiin maallaqni akkaawuntii keetirra jiru agamii naan jedhan lakkii ani maallaqa akkaawuntii irraa isin qabu garuu hin bananne jedheen akkamsa gammaa akkaawuntii hin bananne akkaawuntii banachuu qabda naan jedhan ishii jedhee tana zim jedha ammas lammata dawwalan. Amma lammata dawwallaananii jara kiyyatti kenne jechuudha. Akkana naan jedhanii maalidha ammallee dawwalan jedhan jaratti kenne jechuudha. Dhaqee namichi yoo jalaa kaasee heloo jedhee afaan arabaatiin dubbatu dafeetuma rifatee bilbila cufee bulookii jala nagalche jechuudha. Innaa ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftanii jechuudha. Yeroo ammaa kana ani maallaqa akkaawuntii irratti hin galfadhu akkuma isiniin jedha akkaawuntii biyya kanaatuun qaba. Ani maallaqa koo jararraa fudhadhe jennaan ala xuulan gara Itoophiyaa ergadha jechuudha. Ani maallaqa kaashii harkatti naa kennu malee moobaayil baankingii miti. Kanaaf ijoolleen amma moobaayil baankingii irratti fayyadamtan bilbiluma isinirratti bilbilamee hunda hin kaasina. Yeroo darbe waa'ee poolisii fakkaatanii kan ijoollee sodaachisanii maallaqa akkana dafii gara akkaawuntii keetirra jiru dafii asirra dabarsi yookaan immoo hin qabamtafaa jedhanii ijoolleen hedduun birrii nyaatamanii jiru. Waan san hojjedhee jira namoonni viidiyoon hojjedhu hordoftanii jechuudha. Ijoollee hedduun balaa viidiyoo sanirra adagaarraa oolle kan jedhanis kan keessan dhufanii na galateeffatanis hedduu jira jechuudha.
Egaa ammas immoo obboloota koo wanti nama mudatu hin beekamu. Kanarra haasa'aa jirru kun asoosama isinitti fakkaate yoo dhiistan boru isinirra gahee ni salphattu jechuudha. Maaliif wanti biyya kanaa waan akkanaa ta'uu jedhan dhugaa isinitti fakkaate waan san gochuu dandeechu. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa ATM keechanii lakkoofsa baankii keechanii himtan jechuun maallaqa keechan hundumaa fudhachiiftani jechuudha. Keessattuu ATM keechan beekan jechuun maallaqa keechan fudhatanii jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaaf bilbila keessan irratti lakkoofsa isin hin beekne lakkoofsa nama isin hin beekne yoo dawwalan yoo jalaa kaastaniyyuu nama afaan keechan dubbatu yoo ta'e alatti nama arabaa dubbatu nama afaan biraa dubbatu koongumallee itti naasa'ina nama afaan keenya dubbatus ani ebeluudha jedhee waan inni si dhufeef yoo isin dubbateen alatti deebi'ee nama fira keetii yoo ta'e hiisaniin alatti nama waa'ee baankii waa'ee akkaawuntii waa'ee pirosesii biraa isinitti haasa'u dafaati ofirraa balleechaa malee inni sun sin balleechuuf dhufaa jechuudha. Isiniif galeemti sin balleechuuf dhufa waan ta'eef adaraa keessan wantoota akkanaarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Obboleettiin keenya kan dheengedda dubbatte maallaqa ishii hunduma maallaqa waggaa tokko akkaawuntii irraa mucuqii dhabde jechuudha. Isiniif galeemti kanaaf gaafa dhabdaa yoo boochan madaamoonni deebisanii birrisa isiniif hin kaffalan osoo wanni gaheen isaanii maallaqa isinii kennanii jiru. Maallaqa keechan fudhattanii jirtu abbaa fedhetti ergitanii bira teechistanii isaan waa'ee maallaqa keechanii quba hin qabanii jechuudha. Bilbila keechan irratti akkaawuntii isinii banan jechuun akkaawuntii mataa keechanii dhuunfaa keechanii biyya kanatti isinii banan jechuun isaan waa'ee keechan haajaa keechan lafa godhanii jiru jechuudha. Ji'aan gaheen isaanii maallaqa keechan gara keechan dabarsuu qofa. Maallaqa keechan qabannaa kan tolchu qabannaa kan beeku isin gahee keechanii jechuudha. Kanaaf namni isinitti dawwaleef bilbilli keechan yeroo ammaa hojii qabateera. Hojii irra jira. Hojii qabatee yoo isin jedhu maallaqatu irra jira jechuudha. Bilbila keechan akka lubbuu keechaniitti ilaaluu qabdu. Maallaqni keechaa isin jalaa bade jechuun isin maal gosa biyya ormaatitti xaarture. Unkaan maallaqa jeessa waggaa tokko dhiisanii guyyaa tokko riyaalli 10 ani garaana nyaata birriin biyya ormaa yeroo badu maaliif akkamta akka hojjechaa jirru akkamta akka fidaa jirru sirriitti beenna jechuudha. Gubannee cincoofnee hojii madaamii bichaa miti kan nuuf ijoollee yaaddummaati dharraan maatii dharraan haadhaa dharraan abbaa dharraan obboleewwan dheebuu nama meeqaa dhoobachaa asitti gubaan hojii cincaan hojii. Kan hunda dandeenyetti maallaqa san fidaa jirra jechuudha. Maallaqni keechan seera malee akkasiin jalaa hin banne. Inni galee booda ni maraattu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gurguddaa godhadhaa. Hiriyyaallee baay'istaniin haasa'inaa jechuudha. Hiriyyaattillee yeroo haasoftan maallaqa akkanatti akkaawuntii irraa moobaayil baankingii irraa hin qaba akkaawuntii irraa hin qaban jedhina. Isumatu immoo boru nama biraa ta'ee si dawwalee si salphisa waan ta'eef jechuudha. Yeroon ammaa kuni oduma namni kun gaariidha jettee yaaddu nama biraa isinitti ta'a. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Wanti kun hattuun karaa kanaas seentee jirti. Namni biyya keenyallee afaan sagalee jijjiirratee afaan biraatiin poolisii fakkaate waa biraa fakkaate bilbilee isin salphisa waan ta'eef maaliif amma namoonni hedduun ni beeku baratanii jiru. Akka madaamonni akkaawuntii irratti maallaqa dabarsitu sirriitti hubatanii barataniiru seera amma jirurraa jechuudha. Kanaaf isin immoo of eeggannoo gurguddaa godhadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo kiyyaadhaa immoo asumarraanan goolabaa. Viidiyoon kiyya kun yoo isinitti tolee like, share, subscribe gochuudhaan gara obboleettii teechan biraa dabarsaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa bunni kiyyallee ammaa daffaa koottaa buna dhugaadha. Bunaaf nagaan dhabi namumaa jedhu buna dhugaa jedhan.